qindoominaa wal hubannoodhaan hojjetamaa akka deemam kan godhamu ta'a. Akkasumas ijaarsa nagaa bu'aa qabeessa ta'e dhugoomsuuf wal dhabdee fi walitti bu'iinsa karaa nagaa ta'een akka hiikamuuf ga'umsaa fi bu'aa qabeessummaa damee haqaa cimsuun dheebuu haqaa hawaasni qabu mirkaneessuuf kallattii xiyyeeffannaan itti kennamee hojjetamu ta'uu himameera. Rakkoon wal dhabdeen akka biyyaatitti jiru bifuma amma jalqabameen karaa nagaatiin furmaata akka argatu walitti bu'iinsi akka dhaabbatu nagaa fi tasgabbiin lafa akka qabatu ummanni keenya nagaan bahee nagaan akka galuu danda'u kallattiidhaan kan irratti hojjetamu ta'a. Dabalataanis dandeettii raawwachiistummaa qaama nageenyaa itti fufiinsan ijaaramaa cimaa akka deemamu kan godhamu ta'a. Nageenya waaressuudhaaf hirmaannaan hawaasaa gaheen qabu. Gaheen isaa baay'ee guddaadha. Ijaarsa biyyaa cimsuuf dhaloota wal dandeettii fi tokkummaa biyyaalessaa obbolummaa fi jaalala biyyaa akka guddifataniif manneen barnootaa keessatti leenjiin akka kennamu akkasumas guddina diinagdee saffisiisuuf murtoo yaa'ii tokkoffaan bu'aa qabeessa ta'e itti fufsiisuun oomishaaf oomishtummaa guddisuuf xiyyeeffannaan kan hojjetamu ta'us kallattii kaa'ame keessaati. Diinagdeen gooroo tasgabbii qabu akka biyyaatitti akka jiraatu xiyyeeffannoodhaan kan hojjetamu ta'a. Galmoota diinagdee gooroo milkeessuuf riifoormiin diinagdee akka biyyaatitti jalqabame iddoo baay'ee irratti bu'aa buusuu jalqabee jira. Dhimma kana cimsuudhaan itti fufiinsanis badhaadhina biyya keenyaa guddina diinagdee biyya keenyaa bifa milkeessuu danda'uun hojiirra akka oolu xiyyeeffannoodhaan kan hojjetamu ta'a. Dabalataanis pirojektoota gurguddoo fi wixineewwan misoomaa halkanii guyyaa hojjechuudhaan akka milkaa'anii badhaadhina biyyaa akka dhugoomsaniif kallattiidhaan kan hojjetamu ta'a. Bajeta mootummaan ramadu hiyyummaa bifa hir'isuu danda'an irratti xiyyeeffannoodhaan hojiirra akka oolan kan godhamu ta'ee dabalataanis qabeenya dabalataa uumuudhaaf kallattiidhaan hojiin bal'aan ni hojjetama. Hojiiwwan badhaadhina hawaasummaa mirkaneessan damee barnootaa irratti barnoonni qulqullina qabuu fi sadarkaa isaa eeggate akka kennamu gama damee fayyaatiinis imaammata fayyaa karaa guutuu ta'een hojiirra oolchuu fi kunis dhibee ittisuu dagaagina fayyaa irratti hojjechuu fi yaalanii fayyisuu akkasumas dandamannaa irratti xiyyeeffannaan irratti kan hojjetamu ta'us himameera. Bu'aa qabeessummaa riifoormii siviil sarviisii mirkaneessuun rakkoo bulchiinsa gaarii furuu fi misooma barbaadamu saffisa barbaadamu fiduuf teekinooloojiin deeggarame kan hojjetu ta'us kallattiin kaa'amee ni akeeka. Kanaan alattis hojiin miidiyaa fi koominikeeshinii cimee hawaasni odeeffannoo sirrii ta'e akka argatuuf teekinooloojiin deeggarame akka hojjetamuuf xiyyeeffannoon itti kenname kan hojjetamu ta'us himameera. Yaa'in idilee hooggantoota gamtaa Afrikaa 38ffaan milkiin xumuramuun tajaajilli koominikeeshinii mootummaa beekse. Tajaajilichi yaa'ii gamtaa Afrikaa 38ffaa magaalaa Finfinneetti ture ilaalchisee miidiyaaf ibsa kennee jira. Yaa'in idilee hooggantoota gamtaa Afrikaa 38ffaa fi walga'iin idilee mana marii hojii raawwachiiftuu gamtaa Afrikaa 46ffaan milkiin xumuramuu ministeerri deetaan tajaajila koominikeeshinii mootummaa Tasfaa'uun Gobazaa himan. Baayiluu Getaachoo dabalata qaba. Walga'iin 38ffaa hooggantoota gamtaa Afrikaa fi 46ffaa koree hojii raawwachiiftoota milkaa'ina olaanaan kan goolabame ta'uu ministeerri tajaajila koominikeeshinii ibse. Deetaan ministeera tajaajila koominikeeshinii mootummaa obbo Tasfaa'uun Gobazaa ibsa miidiyaaleef kennaniin waltajjiin hooggantoota Afrikaa 38ffaan tumsa uummataa fi jaarmiyaalee qooda fudhattoota 35 ol ta'aniin milkaa'inaa fi injifannoo olaanaan goolabameera akka jiran. ይህንን በስኬታማነት ለማጠናቀቅ ከ35 በላይ ተቋማት የተውጣጡ ባለድርሻ
አካላትን waltajjii kana milkaa'inaan goolabuuf dhaabbilee qooda fudhattoota 35 irraa walitti baba'an kan hirmaachise koreen biyyaalessaa itti gaafatamummaa isaanii sirnaan bahataniiru. Isaanis keessummoota simachuu fi gaggeessuun, imala balalii xiyyaaraa mijeessuu, tajaajila faayinaansii fi loojistiikii hojjechuu, nageenya kabachiisuu fi kaanis kan eeramanidha. Milkaa'inaan goolabamuu waltajjii kanarraa injifannoowwan roga hedduu kan argaman ta'uu fi keessattuu Itoophiyaan miseensa mana marii nageenyaaf tasgabbii ardichaa taatee filatamuun injifannoo isa olaanaadha jedhan. ኢትዮጵያ የሰላምና ደህንነት ምክር ቤት አባል ሆና መመረጧ ነው። Itoophiyaan miseensa mana marii nageenyaaf tasgabbii ardichaa taatee filatamuun ishee injifannoo isa olaanaadha. Sababni isaas filannichi qooda Itoophiyaan nageenya Afrikaatiif bahachaa jirtu kan mul'isedha. mootummaan milkaa'inaa waltajjichaatiif hojiilee hedduu hojjechaa kan ture ta'uu deetaa ministeera tajaajila kominikeeshinii obbo Tasfaa'uun Gobazaa himanii kunis bu'aan gaarii akka argamu kan gargaaree ta'uu dubbataniiru. Waltajjicha irratti namootni 12,000 ol kan hirmaatan ta'uu eeranii waltajjiiwwan dhimmoota garaagaraa irratti xiyyeeffatanis cinatti kan gaggeeffaman ta'uu dubbataniiru. Injifannoowwan dippiloomaasii biyyattiin argatte cinatti muuxannoowwan ishee beeksisachuufis kan carraa uumeef ta'us ibsaniiru. Aadaa keessummaa jaalalaaf gammachuun simachuu lammiilee Itoophiyaatti kan gammadan ta'uu keessummootni hedduun himuus kaasanii kun ammoo tumsaaf hirmaannaa uummataan ala kan yaadamu miti kan jedhan. Jaarmiyaaleen mootummaa fi gurmaa'inootni garaagaraas wal hubannoon hojjechuun isaanii milkaa'ina kanaatiif bu'uura ta'uu eeranii kanneen akka Itiyoo Telekoom, humna ibsaa, daandii xiyyaara Itoophiyaa, tajaajila lammummaaf immigireeshinii, masaraa mootummaa biyyaalessaa isaan ijoodha kan jedhan. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmedis muuxannoowwan biyyattii garaagaraa ilaalchisuudhaan waltajjicha irratti dhaamsa kan dabarsan ta'uu himuun haala qabatamaa fi dhugaa biyyattii hubachiisuu kan danda'ame ta'us dubbataniiru. Guyyaan dubartoota addunyaa Maarchii akka addunyaatti yeroo 114ffaaf sadarkaa biyyaalessaatti yeroo 49ffaaf maduree mirga walqixxummaa fi gahoomina dubartootaa hundaaf jedhuun kabajamu sabeeffachuun bitootessa 10 bara 2017 irraa eegalee sochiin ji'a tokkoof turu jalqabuusaa biiroon dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa beeksise. Lijaalama barraa dabarta qaba. Biiroon dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa ergama hirmaannaa fi fayyadamummaa dubartootaa gama diinagdee hawaasummaa fi siyaasaan qaban mirkaneessu mirga nageenyaa fi kunuunsa daa'immanii mirkaneessuuf sochii ji'ootaan ja'an darbe taasiseen hojiiwwan bu'aa qabeessa hojjechuusaa hooggantuun biirichaa Adde Mabraat Baacaa himaniiru. Sosochii guyyaa dubartoota addunyaa Maarchii 8 sababeeffachuun naannoo Oromiyaatti ji'a tokkoof gaggeeffamu ilaalchisuunis hooggantuun biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa Adde Mabraat Baacaa miidiyaaf ibsa kennaniiru. Hojii hubannoo hawaasaa uumuuf xiyyeeffannoo kennanii hojjetaniin dhimmoota mirgaaf faayidaa dubartootaa fi daa'immanii irratti namoota miiliyoona 6,700 hubannoo uumuu danda'uu fi dubartoota 600 ol intarpireenarummaan leenjisuun hojii diinagdee dubartootaa cimsuus hojjechuu isaanii eeraniiru. Gama kenna tajaajila lammummaatiinis mana harka qalleeyyii 135 ijaaruu barattoota miiliyoona 3,700 meeshaalee barnootaa gumaachuu gaarii fardaa fi harkaa 23 ol kennuun dubartoota irraa ba'aa buusuu dabalate hojiiwwan kenna tajaajila lammummaa adda addaa hojjetaniin dubartootaa fi daa'imman fayyadamoo taasisuun cinatti aadaa fi duudhaa wal gargaarsaa hawaasaa bakkatti akka deebi'an taasisuu isaanii Adde Mabraat dubbataniiru. Ayyaanota dubartootaa fi daa'immanii addunyaa fi biyyaalessaa fi sochiiwwan garaagaraatti fayyadamuun hirmaannaa fi fayyadamummaa dubartootaa fi daa'immanii mirkaneessuun akkasumas miidhaa irra ga'uutisuu irratti hojiiwwan bu'aa qabeessa hojjetamuus dubbataniiru. Guyyaa dubartoota addunyaa Maarchii 8 bitootessa 22 barana akka addunyaatti yeroo 114 fi sadarkaa biyyaalessaatti yeroo 49ffaaf mata duree mirga walqixxummaa fi gahoomina dubartootaa hundaaf jedhuun kabajamu sababeeffachuun bitootessa 10 bara 2017 irraa eegalee sosochii ji'a tokkoof turus guutuu Oromiyaatti biiruchi jalqabuusaa Adde Mabraat beeksaniiru. Mata dureewwan sosochii miidhaa koorniyaa fi barmaatilee irratti hubannoo uumuu, sosochii torbii haqaa, sosochii diinagdee dubartootaa cimsuu fi sosochiin ardaa marii fiigichaa fi daa'imman daandiirraa kaasuu kan raawwatamu ta'uusaa himaniiru. Adde Mabraat ayyaanota idil addunyaa fi sadarkaa biyyaa kan kabajnuuf bu'aa argannu giddu galeessa godhanneetu jedhan. Yaani daa'imman addunyaa mirgi daa'immaniin kabajamne jedheetti kan kabajamaa jiru. Nus mirgi daa'immaniin kabajamne jennee dungoo ibsinee kan biraa gallu osoo hin taane akkamitti mirgi daa'immanii kabajamuu danda'a kan jedhu sun qaama dhimmi ilaalatu wajjin akkatatti irratti hojjechuu dandeenyu kabajuu qabna kan jedhu saniin hojii guddaa hojjenneerraa sosochii guddaan uumameera jijjiiramni guddaanis kan itti dhufe ta'uusa. Keessattuu barmaatilee miidhaa geessanii fi miidhaa koorniyaa bu'uureffatee dubartoota irra ga'aa jiru wajjin wal qabate sosochii guddaa kan itti uumnee fi mobilaayizeeshinii uumamee godhe miidiyaatti akka ba'u kan godhe tarkaanfiin ariifachiisan illee adabbiin barsiisan illee akka fudhatamu kan itti godheedha. Hundaa oli mootummaa abbootii gadaas tumne akkamitti aadaa duudhaa fi safuu uummata Oromootiin rakkoo kana maqsina kan jedhus kan itti hojjenne bu'aa guddaa kan itti hojjenne ta'uusaadha kan madaalle jechuudha. Guyyaa dubartoota addunyaas sababa kabajanuuf dubbatu. Ayyaana kanas gaafa kabajnu akkamitti
dubartoota keenya fayyadamaa taasisna akkamitti rakkoo isaanii furuu dandeenya kan jedhu sana kallattii adda addaatiin ayyaana kana kabajuu qabna kan jedhu sadarkaa mana hojii keenyatti fi caasaa keenya godinaaf magaalaas orientation kennuudhaan hojii qabatamaatti galaatti kan jiru jechuudha. Sosochiin kunis sosochii ji'a tokko turuudha jechuudha. Badhaadhina maatii mirkaneessuuf hirmaannaa fi fayyadamummaa dubartootaa mirkaneessuun murteessaa ta'us eeran. Badhaadhina maatii milkeessuu kan dandeenyu dubartoota irratti bifa addaatiin xiyyeeffannoo addaatiin hojjennedha waan ta'eef dubartoota irratti hojii hojjetamu mirgaaf faayidaa dubartoota hirmaannaa dubartootaa mirkaneessuu keessatti hojii hojjetamu keessatti qaamni kamuyyuu xiyyeeffannoo kennee gahee ba'achuu danda'u qaba deeggarsa barbaachisu gochuu danda'u qaba. Sosochii maarcheetii kana keessatti tumaa abbootii gadaa sadarkaa naannootti jalqabne sana godinni hundi aanaan hundi magaalaan hundi tumaa kana hin tumataa jechuudha. Biirolee keessatti koorniyaa idileessuun hirmaannaa fi fayyadamummaa dubartootaa qabatamaan hojiirra oolchuu irratti rakkoo jiru furuufis biirochi waajjira odiitara muummichaa Oromiyaa waliin madaallii koorniyaa idileessuu bu'aa irratti xiyyeeffate biirolee irratti waloon gaggeessuuf waliigaltee mallatteessaniiru.